yaati. Bukaawee ajaa'ibaati waan ofii. Bukaawee ajaa'ibaa keessa jira amma masaajitti tarani. Ifaa jetee nyaataa jirta sin jedha bar wallahi. Haala ifaa jee kan keetiiti namni barataan tokko laal ji'a tokko qabee hanga ji'a 12 baratee laffa'ee nan jedhee danfisaa kan taphee godhee jechuudha. Xumura simisteeraa xumura waggaa irratti wixxeetii isaa fudhata. Atama wixxeetii kan keerra jirta bar qormaata wixxeetii keerra meeqa fidde digirii Gobaziidha waan ofii. meeqa fidde 10 keessaa 10 moo 8 8 illee fidde bareeda wixxeetii gaarii. Gadi qabi. Seeraan. Keessaa nama 10 fidee akkana sukkumamaa qabi. Kagadi qabee gadi qaban jedhe abbaan kiyya ga'ee gaqqaf jedhe. Amma maaliin cabdee silaati? Maal cabamaa masaajii nama cabe bicha godhata. Kuwaasiin akkasi goolii galchitee kas hin cabsine si cabsite. Nama maaliin hin boochifne jaalalle maaliin boochifti jette Oromoon. Waa abshir haa cabu ani. Kama cabdu cabde. Akka boru maqaan sin cabne fadha cabde jaalatteetii miti. Inshaallah abshiroo maa jaalinatiin. Maali yaada lafee kiyya? Sila warri baadee kun waa shammalee lafan buufatu akka malee gandi nagaya. Nagaa wallaahi. Abshir. Isin 8 galmeessitan moo 5 sila? Kenna baay'ee inshaallah rabbi keedaa godhu. Yaadini fuudhu jettan maan na yaachifne gaasi na yaachisa. Assaaba hamaa keessa jiraan. Waan biraatti osoo nyaadhu akkana mormina keessaa bahe osoo nyaadhu dhugu. Haadha Faatee teetumaa yaadii yaabannaatis inni jaartii qaba. Jaartiin isaa kunuuti isa maddi jirti. Teetii fi yaadii mootii eessaa bahaa jira. Ibsammaan asii gara Faransaayii haa deemu. Ani ifatillee oolma qajeellee duddaa wal qixxoofnee deemna gaafassaa. Hin deemu. Ol jennee duddaa wal qixxoofnee deemna gaafasi. Hin deemu jechaa. Amma gizee nyaattullee hirkachuu. Gizee dhuddullee hirkachuu. Diqqoo jedhan ija keessa wallaalan malee hin nyaatan. Laal dhageeffadhu. Lanii ani kanin gizee nyaadhu sirra ciqilfadhu. Kanin deemuu saaqafadhu maaliif ni beektaa? Din ammoo jasaa kiyya bara ati sila majamara misgaana lane waa hundaafuu የመጀመሪያ ስለሆነ ነው አለቀ ለዛ ነው በቃ namni jaarsa halaali akka fedhellee waliin taphadhus kooflus በቃ miilarra kaayadhus mirgan qaba hin beektaa amma dur baraanatu akkasii sitti shakkameetiin sin deemaa ture barin beektamni sareetii በቃ ጋ amma immoo akkasii ni beektaa na taraddaa akkasitti sareetii gizee ansi bira jiru akkasumatti miira walii haa eenyu kaa lubbuu. Kene hadal. Itti cimaayyuu gizee waa dubbadhu. Itti cimaayyuu jedhee. Gizee waa dubbadhu kana hin cimu. Anka jedhu sila marqee dhufuu marqafeetanii. Sila reefu maa deemtu suuta kadhannu deemtee bara. Makoo si kadhadhu deemtee. Haa reefuun tan kottu amma deebii. Bakka hin jiraa miti. Ana bakka maan naseeti beektanii bakka qoraalii yoo takka argitanii tawaa takka miira hin qabne takka akka isiisan naseeti. Bakka normaal no bakka normaalidha. Maal abiibtii tiyya bar hin nyaadhaa hin dhugaa bar namni qixa kiyya nyaatu qixa kiyya dhugu hin jiru. I have too much feeling. Lamuu hin dhaqinii. Dhugaa jette wallahi. Hin dhaquu mi lamuu? Dhaquu moo hin dhaqu warri dhaqii jettan? Dhaquu moo hin dhaqu? Amshir naan jedhan. Amshiriin teessammaan naa godhaa jirti. Noo jedhan kun naan hin dhaqinii. Naanii tiyya. Jaaladhe. Hin dhaqin Samiir. A'uuzu billah. Koomentii muluun hin dhaqin. Hin dhaqin lubbuu. Yaa Oromoo tiyya. Hin dhaqinii.
hin dhaqin. Rabbiin akka isin na jaalattan kana isin haa jaalatu. Namni kumni tokkoo kun hundi warra hin dhaqin jedhu. Kamana dhoggitan na dhoggitan. Haati seenaatu ammoo jechuudha. Gizee achitti isaan argitee hin jedhe achi fidde jaarsa ofii jala seenti. An maal jala seena biyyeetamtu na nyaata. Wali kutammoo maa jedhisan. Hello. Inni maa jedhise? Zabanyaa taate maaliif? Inni maa jedhise? Haadha faatii sira geeffataa jirra. Ajaa'iba! Ibsaa. Wayye. Hin jirtu. Ibsaa hin jirtu. Nah, jirta. Wallah sagalee hai maal taatan isin sagalee isaa addaan isiin rakkoon qabda bifti. Ka waa baadhateeru een bar isaa bar. Ka isiin rakkoon qabu kolfus dandeetti gadhisuus dandeessi isiin noormaal no. Hin dhaqinni kalaasa warri hin dhaqin jettanii hin shakkee wallah isaaq maal hin shakkine. Isaaq tanteellee hidhattee si bira hin jirtuu miti. Akkasitti taa'ee kaa caccabsadhu. Gaafa takka marqee dhaqii. Kun waatamma immoo diina. Maal kiyya nyaachisuudhaan marqee dhaqaan? Eenyuun nyaachisa? Bismillahirrahmanirrahim. Haleluya. Nanti me rabbi ramiyuti godhadha. Maal tuxashidha si? Ibsa. Mal taate bujoo. Haati baay'ee rabbiin koo barsiisaa jirta. Eessa jirtaati makiin? Jaarsa jala jirti gaa. Jaarsa jala jirti adda. Oma singilii jirtu na fakkaataa jira makiinani. Amanaan jiru bakka amanuu hin dandeenye. Makiyyee dhuga mana heerumtee? Naantee an amanuu hin dandeenye. Ani makiin heerumtee jaarsa dhiirra ammattee ciifti jedhee inuma yaadne ani daante. Eebada dhiira tana wallaahi. Dhiira tana jechuun rabbiin inuttuma kennee bar onnee bineensa tanatti kennee bar amma silaa mucattiin tun jechuudha. Mucattii ammatanii xuunxoo itti qabaa bashannansiisaa bishaan daasisaa olii gadi hin deddeeman malee. Waggaa tanama haadha daa'imaati jechuudha isaa. ሁሉ ነገር በልጅነት ደስ ይላል። እኔ እናት ጋፍሰን ስላ አልመቱ መርቀ ጎዳም ቡሉቀ ሲጎዳ አምሽር ቡሉቀ ዳፋ ኢሳ ኢብሳያት ኢለ ጉያ ሰን ለፍተዋ ጋፈስ እንዴት ወሊን ቡሉቀ ኛታ ወላሂ ጃርሰ የጁን ጃርሰ ነማ ወሊን ቡሉቀ ኛታ Waliin bulluqa nyaata. habibi de jaarsa de waliin dette bulluqa ኛታ ጉያ ሰን gaafa isiin bishaan dhiqatutti illee bishaan waliin dhiqatta gaafa beebii shaawor illee ana kanaa hojii kan na eeggata waliin rakkadheeyyu waa baay'ee na eeggata bar yoo dafee gara Ameerikaa kan achi deeme malee rakkatte wallahi nama gaafa ibsaan lammaffaa dhufu an miira keessan galu amma miira keessa galee dhumadhee gaafa inni lammaffaa dhufu noormaal noo jedha bakka haadii. Ana birattis romantikii kiisingii wal godhan. Fedhan ana bira iyyuu rafan. Normaal no bakka. Adi. Normaal. Ibsaayyee yoom deemtaree amala feeqiyya. Achitti. Maal jechuudha dhiyoo dhufnee akkam taate si. Abdii Muktar qabadhu. Haa sulli gidaayee jira maal qabadha Abdii Muktar maal itti godha rabbii jedhaati.
Maalitti godha Abdii Muktaar? Booyaan naqama maal godhan Abdii Muktaar? Abdii Muktaar na ajajji ijoolleen. Maal godha Abdii Muktaar? Taaziyaan naqaan. Amma isin maaf hin rafne sa'aatii rafani? Noo miyuutii qabattanii as keessa rafuu dhuftan. Ati maal? Ati maal rafne hafaate? Sila isin lukkuu qopheessitanii manatti. Maa? Lukkuun ka maaliiti ka iyyu? Ahaa, lukkuu mana galfatan yoo hirribni taree qoteen jedhani. Argitanii? Lukkuu mana bitattanii sila. Kaayiroon bakka biraa lukkuun iyyaan jirtu ma afaan goota. Wallahi bakka biraa lukkuun iyyaan jirtu mee na bira sagalee lukkuu dhagayartanii isin?